Ashama akkam jirtu uummata qashtii nagaa kula galata rabbi bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kanarra isinii qaba dhirbee immoo waa'ee mataa yookaan rifeensa jedhama. Inni kanaan qaba dhirfes qurunfudiidha. Qurunfudii yeroo mataa keenya filannu minaaminaa yeroo dhiqannee raawwanne akkuma shaaworii keessa baane bishaan kanaan yoo qulqulleeffanne mataan keenya nu jalaan buqqa'u gara fuulduraatiin mataan keenya kan nu jalaa dhumes yoo jiraate isas nu deebisaa baay'ee bareeda. Mataa keenyas immoo mataa keessattuu mataan keenya mataan Itoophiyaa rifeensi Itoophiyaa Habashaa jechuudha. Caafni isaa istiriitiin ta'uu beektan isin. Innaa isa kana gizee filannus yeroo shaaworii keessa amma fakkeenyaaf har'a amma shaaworii yoo fudhanne shaaworii akkuma xumurree mataa bishaan kanaan jechuudha. Bishaan qulqulluu kanaan mataa keenya ittiin qulqulleeffannaa sana booda baqachumaan dhiisna jechuudha. Kaza mataan keenya nu jalaan buqqa'u keessattuu warri mataan keessan sin jalaa buqqa'uu fi warri mataan keessan karaa fuulduraa sin jalaa dhume jechuudha. Baay'ee faayidaa qaba. Ofii kiyyatti fayyadamee kanaan arge. Inni baay'ee faayidaa qaba. Keessattuu immoo waraqaa kan jedhamtu yoo beektan isatti dabaltanii isa wajjiniin danfistanii kan itti fayyadamtan yoo ta'e ani fakkeenyaaf firee kudhan ni danfisa. Isa kana jechuudha. Yoo fideera waraqaa gaaras isa kana immoo firee lama akkanatti keessa godha jechuudha. Sana booda daqiiqa 3 xiqqeessee gaazii gadi qabee bishaan danfaa jira waan ta'eef amma sin agarsiisa. Nan danfisa sana booda gizee bishaan gaazirraa buusnee qorrisiisnee waan pilaastikii ta'e tokkotti naqannee lafa godhannaa jechuudha. Kino bishaan keessa danfee jira. Bishaan kana keessatti jechuudha. Qurunfudii firee kudhanii fi waraqaa firee lama keessa godhee gaazii xiqqeessee gadi butee sanaan gadi butee gaazii akkanatti hanga dhumaatti godhee daqiiqa 3 danfisaa jechuudha. Kunuunsa daqiiqa 3 booda akkana fakkaata. Sana booda gaazii keessaan irraa buufattanii barbaadan akkanatti hojjettanii yoo barbaadan immoo asitti keessa naqattanii akkasanii qorruu. Akkanatti qoodisiistanii hoggaa qorree kanatti naqatta. Hoggaa amma keessee qorree xumure anasitti naqadha kanatti jechuudha. Isa kanatti xiqqoo isheetu keessa jira waan arguu barbaada. Kanaan duraan itti fayyadamaa ture. Inni baay'ee bareeda mataa keessaniif. Keessattuu warri mataan keessan karaa fuulduraa sin jala caccabee fi kan sin jalaa bubuqqa'e. Baay'ee bareeda ofii kiyyaatti fayyadamee kanaan arge kana sin hojjechaa waan ta'eef itti fayyadaman sin jedha amma walitti deebi'an turtii gaarii. Bye.